يلا ودي انت بين توقتين يلا ما برجلوا بربادي برجلوا بربادي شو قايان هذه انت سرها انت بمسك هذا ليدي ميشون انا كويف جلسي في حركان انتو كيسي بالروي صدومني قد يرتي كل ستي قتي جلا كيسين دايتا نمني نغان جرات والكري وياي سمي كان مديها ليلي لكن انا جي ميشو انتو كيني حركان ميشون انتو كين ايانتي سيناتو ايغلتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نقافة يا رازرتني قالت تخوني نما بالغ داتو نما بطرانا نما غرتي نما خبجان قمني انما كانت كاركم بيخو وننا دغاما جرو تكتا كمالني بيتني مي امالين بليسي نما خبجان انجالد نما خنا غرو اني بالغ دا نما بالغ كنما مقانا بليسي وان انتان جي اسي في هدو وجدت طبطني في مال وان اني اسوخني وان هدودا وانين همي خانين رايمي خانين راديسون بيخو تبالغوما اسرا خخي خنندي اني يادو نينكا بجا كوبل سخياتي لا لا مالي وني تكنا في يادو جدو تجرتون جرتو ني دون باخياتين قبا منن قبايتو منخ يا او واخستين غليت هادتو غرو نمي تكو نما بيتكو ركتي تما دلويتايتو اني غافر ركدي في ندليسه كما غرتني سنيفين اتدلاي مالي همينيا في وان برات اتدلون اتمالس كيسا ينساتي مي جتو مالي مچو جلو اسيمال غو ما سما تاو جرتا باين رادين بو مالتي اني مالتي تسغباي متي اماس رامباني اتي مالي خاطر دي ناسي تيسي جي مال تو سغدچ افان كيامي افان كيتي في جنين بيخون انا رارتنو ياديتو ساس رادفتمي اتي هركن بليسو ديمتمو اكمي سمون تفياني قبدي انجارتي كنتاري بر جارتي تيتي في جني ترات ديس اتي اسيمال غوت ما نراقب ati khaya sirra deni sinje micho نراقب حسن khayi sinje micho نراقب اي نراقب كم تاي. كل جرتم جانا ما asi hadem to tan godi jirti mal ابو بدي ayyana chide وني اسيت سالك اسمو بيرتي ana gure mal sirra isi mala si goti ayyana ti mal yato هاي انت لا تنتهي الدفاع في نقني demi قبل مرة هاي دوسني في ما قبضه حطونا تونا ما سيتي جان إيه حطوا رامي ayyam أجلنا ديفتين قال ملك جتين نبتوني لا باشر رئيس توف مالكم كل جرت رونجو wanna marra dumal haso itati ati fayani kabda لا مالي شر رئيس تاو رفتين فيو ati hoddo aksi madem ta falla khija madem isi mala si goti dani khanin je chajiru wa yad donje malin kaban wali yad donje mal لا مالي مرة قبضه مال تدفع تسدب بس مالي برباد mala si goti demu kabdi ديم جيني أيام جوت هناجر قبضه مالي خبا ولي جتة ati walin jirta fiifu حطونا تونا ما سيتي ati matanke walin jirta jara مال ولي نينجر أتي في حطوا ما سيتي مجونا ما هاتوا مالي سوتا تولي جتة كنا ماما مسيرو دفته mali nada miti miyate mayyan حطونا تونا ما سيتي ayyana ta hasan tane na sayni ay fiya tuto batte na marra na mane kay dem jini ete matene nergi le shulu jete ak hatto te dufte mal rabar ba ati amma kana sitti lafa sidar o beta tis fodu feta Ayyan. da fa bro onti brana ati aka asidi si khaydo usu jojallo de mana kana dala mana kana de ati walin wan garte hasu jur micho انا اركنا طلق dai de maso na gabdu ayyan adawan biram barbadina silaman ma te dalan do itu bayjin ti dalan do tu dira do ti male hin dai najal kabu ma dem jini ete ne ergida turte uluk jete mal go ati na dagaw digde jirta ayyan masra godi walin jirta abo كابينا راتي hotu bayin Micho na ayyan maris. ayyan tai وانا رتي بكرن تاو لا فن ريدوف مان ما نرا lafa sirgumit دمبوتي بالاغي hangar kina badu demu jirtaati sammunte sirin jir yoon deema sirraa sinjee deemu qofa joo سنجيسو جارتي siif kannisaa sinjeetin jira تقبض سنجيسو ايمان رب ستاغو دي اعتبر ما انت لا كترك جت يادو تسنجري مالك لا deemii baadhuu fidi yaaddoo mimi bodu video yaaddoo baadhuu fidi saadi mal to isi hojji dubbise ayyaan maaltu isa waliin si dubbise maal maal jee to isi hojji dhagayi ani maal daga waa hedduudhaatu naa gale mana kana keessatti maal si gal wanni naa gale yaaddoon jaartii isaatii fi maatii baraatti dhiisee michiyyoo tana asitti ol galchee wanni guyyaa dheeraa as keessa waliin oolaniif maaltu jira اتلو يا سن غرت ti maaliif beeyda maal quba qabdarra namni yoo nama bira dhufe wooma biraatiif dhufa ayyaan shimbirroodha jenna ani waa hundaan quba qaba kanumatti naa ta'u مال بقى us jalloatiin dubbatin amanutti wanniin quba qabu qadaa mana gooti asif fiddiif yaaddoo ashaadha maal walitti qabaa mana kana keessa isaan kun maal dalag ati gada jikhaa maal miskiinummaa akkanaa jira
Ayyaan hin deeggarii waan hin taane irratti namaas hin deeggarii. Beelaatti jiran sana kajeelteeti boo. Abootuun maraattuudha. Siifin fida. Michiyyoo. Unsa afaan dheeraa. Qadaa gootee fiddee maarkoo qaba nama tokko kan maatiin bira hin jirre miskiina kophaa ta'u dalagaa irra hin jirre. Dhalaan kophatti dhiira biraa maal goote ati dhiyaatiin tolara akkamitti beektaati akkamitti haasofte. Wal fadhanii yaa'anii ati bashannanaa wal fedhanii miti as keessa waan dalagaa jiranuun beenyu deemuu qabanidha yaadni kiyya kana. Waa dhibba. Sa'aatii ija keessaa waan Guutuun maraattuudha. Kalaat gabbaafadhu jaarsa kee mana kana keessa. Gabbaafadhu miti siin fanne saatii. Odeemasi baalagee. Eelee haasoo akkanaa dhaabi. Ati na dhageeffadhu gisee nyaata fidu san yaaddoon mana san keessa jira. Nyaata kanneen dhufee mana kana dhufeen wajjin nyaatu jira moo maal inni dalagu jiru sun. Waan isin dalaydan isin lamaanii beeku. Maal inni dalagu jiru. Ani ati maaluma asii gootaadha. Yaadni kiyya maal asii gootaati. Nin dhufu. Maal asii goota? Nin dhufe qaba. Maali? Yaanna fidi harkaa fi miilan qaba ijaan qaba deemaatiin dhufu. As dhufuun qabduudha yaadni kiyya illee. Maal ijaarsi guggubataa gisee na agarra. Iji maaliif na guggubatti? Dubayoo. Maal asii barbaadati? Sa'aadaan wanni baatee fi wahumaan mana kana keessa jira. Tuni osuma isiin jirtuutu nafaqaata turte isii tana. Ta sa'aadaallee akka asii baatu taasise. Yaaboo kijibaa honoota gaaraatiin tadaqaa ol kasa. Intaltu tun ta bultii namaa diigaa jirtus isiidha. Gaafa sa'aada jirtus kamanatti yaaddoo na fayyitee waan hanga sa'aada asirraa hojjettee kuttutti dalayte isii tanaa jechuudha. Yaaddoon kanaa'uu quba hin qabu. Maal akka quban qabu? Maalin nafa qaree sheexaana nafa qaree yaaddoon quban qabaatu? Yaaddoo qaba usumchoo yaaddoo qofaa mi sa'aadallee kana hin beekan tun ta bultii namaa facaasaa deemtu ta dachii balleessite michootan michoon tun mana kana keessaa dhabamuu qabdiidha. Yaadni kiyyaas kana. Ani wanti naa gal. Bultii yaaddoon hin naqu. Sumayyaadha malee ani hin beeku. Ati harka nan balleessine asii bahe. Sigaree? Alatti wanni inni jechu jiru kun dhugaadha. Maal inni jechu jiru kun irraa baradhu. Laa yaaddoo nafa jirti isii harka lafa jalaatiin akka jarri kun bultii diigan yaaddoo saate dirtee akka jarri kun wal jibban godhu jirtu isiidha. Yaaddoo jarra isii maal harka lafa jalaa kun? Dhageeffadhu siif nima balee. Dhagaadhaan namni jaalatee bultii fi diigu takka hin jiru. Dubayoo. Ni jira. Naa diigere hin jiru. Sii diigee osoo hin taane ati jaalatee bultii ta'e ni diiga. Naa diigee bultii. Waan sii dee gaafachuu jiru naa deemsi karaa duubaan deemini. Ati jaalatee bultii ta'e ni diiga. Waan isaan irra wal beekaa. Ansa sin gaafan. Jaalatee bultii ta'e ni diiga sin jedhan. Atis dubartiin hin diigu. Ayyaan naamanuu dabdee isii gaafattaani. Isii gaafachuu meetee narraa gattee jira. Kamayyoo ni jiru sana. Namni tokko bultii isaa jaalatee kadii hin jiru. Inni jechuun jira siitu diigee bultii sana siitu jidduu jiraatu jira. Yaadda dubartii jira. Wannummaa latti deemtuufuu maal obboleessa kiyya maarree kiyya. Silaanii jechuu deema gabbaa mee warra akka walii gabboo tasanii gabboo sii gabbaati wanni ati sii qabdu hin jirtu. Anamoo asoo jaarsaa jaartiin baa malee. Ani niin fanni soggaan siin atis dhalaadha tamaam ilmoos dhaltee qabu. Sibilee ilmaan namaa kabaarara rakkachuu jiran san baraa wajji bultii namaa namni jiddu bultii namaa seenee jiru. Dandeenyaan maallaqa isaanii deebisiif gargaara. Dhageeffadhu gargaaruu si hundi bini gargaaruu laaftu mattuu laal. Maallaqa laaftu laal jaalala namaatiif nagaa caala malee maallee inni. Jaalala namaa kana duba naa maallee inni jaalala hin bitu. Ayyaan nagaa asin bitu. dhiiseet. Ni beeta. Ana borese namni fakar mukarraa dhaasee kana nama lameen atti muru. Ilmaan takka qaba jedhu kun ilmoo sadii qabanii. Achi deebii maal as dhiirati? Ayyaan laa yoo biratti beekne maatu si lolchiisaa. Bar wanni na laa wanni inni kana waan akkanaa jira jeerratti wanni si lolchiisu maaliiwu. Bar maaliif maqaan balleessu? Ayyaan tun maraattuudha kana wajjin mataa garan galchin. Yoo sin balleessi yaaddoo wanni kun waan akkana jira naaf si jidduu maali jiran jettee manguddoon sirsan irratti si macha qabda malee maatu si lolchiisee. Maamaa gartee maamaa kopheetti hin geenye kanatti manguddoo yaa. Maamaatti taa'u. Siifin ni riggaa na biratti kumaamaa. Ayyaan. Siigalee. Isa adda baafadhu dubbatu. Maamaan ati bultii namaa keessa dhaabbattu. Akka muka korsaatti kanatti jaalata. Ayyaan. Allah atis boruu ta'e kana ganaa dhageeffadhu siifin hima. Dhageeffadhu narraa dhiisu. Abba liitir fiidii si dhageeffadhu. Arra bultii namaa keessa dhaabbattee jireenya bareedaa fi mana bareedaa kana keessa agartee mi? Jireenya bareedaa fi mana bareedaa fi amma nan qabu. Sirfiin haasa'in silaa mana qabaattee bultii namaa keessa deddeemtaa miti. Ni beektaa mana. Mana kee oka kaadoo sirra dhaabdu nama mana ni qabaati. Ani akka fedhitti mana irra dhufee taa'ee mana kiyyan jiru. Boruu laa rakkatti hin boonee jira adda ciqiree kanarratti. Maal gootaree diidee facaaftee jira biraanee ta'e wanni ati barbaaddu maaltu jira. Facaasee hin jiru. Muraanni keessa guutame. Kabajaa silaa dubbiin hin danda'u gabbeeyinarra.
Sigalami. Maal turraa gabbaa? Ayyaan. Jireenya kiyyaa seenuu. Gaafa kaanis deeyitee asoo haasha moomaarra irratti ibsaa jirumti. Ati jiru hogguma Ay. takka tokko hokka keetii kokophaa jiraatu deeyitee ni herumtu. Ayyaan ati na dhageessaa? Kokophaa diddiimu. Haadha dhalee isin haadhaa isin ilaale. Haati odaluu fi baattee umrii ta'e hariyaan seentee achi seentee Mijoo afur bara hariyaan akkatti na eeyyamne bara. ayyaan nutti hin Hariyaan jiru. akkatti na eeyyamne bara. Akkasitti Tokko kajaartii gad teessisee kabajee teessisee. nagaan jiraachise. Sanjiitu seena malee. Ija akkasii tala baasa jaartummaan jaartii Ati umrii ta'e agartee mi kanuma namaa bira daddaabaa. Shariyaan afur eeyyamte hin jeebi. Shariyaan akkana eeyyamtee mi beeyi Jaalatee malee. fuudhee laala iyyatana lamaan asii. Ayyaan tana wajjin naa seena. Hin tuqin kaalittiin. Tana wajjin naa Jaarsa seeni sin jaa nuti ati yoo darbee anaa turraa Abooti darbasiidha. deemti yoo jaarsa namaa meeqa huurtee harka galfatteeti. Yaadoo Ayyaan. uffatti dabalatiin ichi deemne Wanni harka na galfattu hin jirtu annumaa fi ati Mitiyyoo laal mitiyyoo nu. ayyaa waanuma hunda dura nu qabaan Humna qabdi deemee mitiyyoo wanni duratti qaba harkaan hin tuqin micoo. humna Harkaan hin tuqin siimeen. hidheetiin kaayee galchiisaati deemnarra. Akkana harkaan isiin tuqinan siimeen. Mijoo Akkana deemti kootiif gataa. jala si ofii harkaan hin tuqin sii birroo Yaa iyya. Rabbii. Sii fudhatu. Ayyaanani akkamitti waan takka akkasitti hin fudhatu. akkamitti waan takka godhaan. Sokondii akkasitti hin fudhatu. Sokondii miti. Ajaa'iba moo malee beekamsa qonni akkanatti fudhatu. Yoon soddoma ni gadi irti kala satti gatee jala yaarti bikka isiin dheeyite. And waa jinnii bira dheeyite. Soddoma maal baanta? beekan. Bakka isiin dheeyite namni nagaan hin jiraatu halkanii guyyaa isuma eeguuf isuma yaaduu malee. Soddoma maaliif baanta ayyaan soddomaan kana ni beeka. Sheekha keetii quraana sii garaa nurallee libsi jala yaani. Tasirra Ayyaan wali- soddomiyyaani. Isii wajjin hin ijji mijoo. Hin tuqinii harkaan micoo nutti hin tuqin. Ayyaan ati isinaaf ta'ee galte. Inaafaa maaliin eegan? Tolchitee laala kama kaddaa sanaa kana si kaayyatti micoon. Nama meeqa kaashaan gullitti kaarte. Ati Siimeen. maaluma Siime. Yaa ayyaan Siime. Sheekha qabdi micoon. Siimeen. Ati na dhaggeeffadhu likkitti wanni taasaa jirtu kun ta sheeka qabdu san si himalee Tokkuma jedhan kaayeen sheekha sii deddeemaani. Maali isheenii? Si beekan addunyaa guutuu si beeka. Maaltu Sheekha beeka? maallaqa inni tolsan kaakaa quraana siirra boosan. Kamaani tanuma deengadda nuti asirratti irree qullaa yaa yaatti hojjela na fuudhi jettee akkasii wayii waattu sani haaraatti haaraan nama fuula biraa uffattee dhufte moo. Kanumaanuu si jalatti fillaalu akkam. Hin fakkaanne fakkeeffadhu. Wallaahi. Yoo sheekha kee bira dhaqattee dhufte quraana jirtee yoo sheekha kee bira dhaqattee dhufte malee aanne. Dhaqattee dhufte darra. Ayyaan Waa'ee sheeka sheekni maali? mijiyoo afaani. Ayyaan ati bakkuma hundatti tuffii nutti hin fidin. Gara laafummaan akkanaatis hin dalaydu dhiisnurra. Amma booda Micoon sirraa daleessi. ayyaan wanni narraa dalaydu hin jirtuuti. Ati karaa gaddis. Milyoon haadha siiriiti sirraan dalagin. Haati siirii feetu waan feete haa Tasaa taatu. wallaalchiftee kana qilleensa irraan bisu jirtu siidhe fi wallaalin. Isiinis Maqaan hin amma sirrii galte. Maa maqaa si balleessa sirraa mul'ata. Ayyaan Jaarsuma namaa bultii namaa diidee akka jaartii fi ilmaan baararra Sheeka rakkatu otoo ija baaftee kana taphattee ammoo ani rabbumaa akkana na godhe. Dhimmatiin qabu fuudhi asirra gaaddu. Ala akkasii mira gabbee Yeruma addunyaa kana jirtu sheeka keessa jirtu Naamni jala walitti hin qabee. taphan tokkotiin harka keetii gabbee. Walitti si dhiisanii gataay. Gabbee Ayyaan jalaati. deemi. Ma bira galuu barbaadde. Gabbee haati. Yaa Rabbi Bira galuu maal barbaadde. jechuudha ayyaan haa deemtu asirraa hin dhabamtu. Sirraa galee dimichoon galuu barbaadde. Laal siifin hima jiranii dhageessaami. Tasaa daa'if wallaalchiftee jiruu sana Gabbee kana jibbisiisee dhiisii osoo fayyaa maal qabdu taasise? isiidha. Saadaan, Atillee na dhageeffadhu siifin hima. Atillee agartee mi akka ati yaaddoo dhuftee akkana suduuttee fiilaan agartee Allah akbar jettee yaaddoo salaatu si gooti. Ayyaan maal Hangatti dhiyaachuutti hin jirreef nagee boo jirta. Bira galuu salaataa gootuutii bahi narraa bahi maal jechuudha. Galagali salaati. Ati asii bahin sin Yaa jemite. wani kee jiraachuu fadhi harkaan tuqi micoota naa taa'e. Deemtee deemu kaafiraan. Ayyaan Firaan dorkaani ta'e. Wisa bishaan si kitaaba maamatti kasii fidu barbaadde kan Maal barbaadde. dakalee waan fedhee Maal naa. si gargaadee maal si barbaadee maal. Harbaas taadhii si gabbee karaa hin dalagaa. Irraa dalee sheeka bee bira dheedhee yaaboo ilmaan namaa dhiisi haa jiraatanii jiruu ta'e isaanii. Deemu. Huddufoor irraa Mijoo bakar Dandeessi. Ayyaan. Maal isa quraana qarattee deemu jirta shayini taa'isa siirra deessi geggeessa irraa. Deemtee maa deemte sa? Garaa si dadee. ayyaan deemii. Bucu maal na jaa? Inshaallah bucu maal na jaa? Ayyaan Kanaa miti wali qabattee yoo deemtee nu addimmatiin qabu. Kanaas deemu. Ilma namaatti qabachuu akkanatti Taa'ee kun haraa. olaa tolfate. ayyaan Deemu hin deemu. Deemuun deemu. Tolfate taa'ee kun olaa deemu hin deemu. Ija dura Hinta kana sooti injoo harkaan to'ite Ayyaan. duruuni. Sirra katabame quraannisi. ani siin firraa dadhabe narraa deemii. Duruudhaan. Mijoo tanaas keessaa hin qabama godhe. Maasaasi gootee. Ani war waan hin beenye natti himaa jirta. Waannumaan kasaare maasaasi gootee miti yoos. Atis gana akkuma yaaddootti halas ijaaba tokko keessaa ba'uu deemta. Ayyaan Kottu. ayyaan maal jechuudha? Bishaanis nagaa
Kanaaf kabajamtoota kiyyaa akkuma agartanii jaarsisii sharroofattee baafattee ani na beetan jeetiin abdii qabaa. Siiriin godhuu wala waan siiriin raayis wala baa wala